Mootiin ayyaana maskaaligee lammiin ol argee birraan baree. Kuni aadaa keenya naga isin gaafadha. Akkam naga jirtu ummata sulultaa biyya sabboontota wortee saba guddaa. Bagattiin isin ga'e. Baga geessan baga itti isiniin ga'e. Kaabanee koo ani garaa jabeera kanatti himi waan na jabeessu. Ayyaanni masqalaa kan fannoon Yesuus Kiristoos waggoota dheeraadhaaf dhokatee ture itti argameera. Ta'ee dubbi. Baga guyyaa kabaja ayyaana masqalaa bara 2015 sadarkaa Komishinii Poolisii Oromiyaatti magaalaa Sulultaatti kabajamu ittiin isin ga'e baga nagaan dhuftan anaa dhuf jechuun barbaada. Poolisiin aadaa uummataa, safuu uummataa, duudhaa uummata Oromoo kabaja yeroo inni lafaa kaanii miti. Kanumarraa ka'eeti. Kunillee du'e Ilma koo miti. kanallee ajjeesanii. Tolasaadha. Yaa Rabbi kun immoo gubate jedha. Ilma koo. Abbootii, haadholii, obbolowwanii fi qeerroof qarreewwan keenya akka urgooftuu dibata ejersaatti baratti urgooftan isiniif haa ta'u. Goobee dhagnaa birraan nu bariite. Goobee dhagnaa birraan nu bariite. Kaangee magaalaa gurraatti jabbileen kee gurraatti. Siifuu tolaa yaa dureessa koo goobee dhumne karra nuu bani. Mootiin ayyaana maskaaligee lammiin ol argee birraan baree.